gargaartee naabattee ba'aaku isa lammiin jibbeerraa goree narraa baay'atee martummaan kee akkamiin si jajuu dhiisuree. Akkuma dhaabbanni jirtu dubbii Waaqayyoo keessaa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irraa kaasee dubbiseen teenyee dubbii Waaqayyoo dhageenya kadhannee. Ergaa gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irraa kaasee dubbise. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatanis hin taane. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraa in arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaa isaa wajjin in arganna. Ameen. Jabaa jabootaa galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu dubbii kee nutti dubbadhu. Eenyumtillee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii ofii isaa nutti hin dubbatin. Dubbii keessa dhugaasa guddaasa jabaa kana nutti dubbadhu. Onlaayinii irraa kan nu dhaggeeffatan, lafaa kan nu dhaggeeffatan kallattii hundumaan abidda uffatan. Dubbiin kun jireenya namaa hundumaa haa jijjiiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Nora. Guyyaa irraa hafuura Waaqayyootiin geggeeffamuu kan jedhu irratti xiqqoo ishee dubbannee kadhanna. Har'a guyyaa kadhannaa waan ta'eef hafuura Waaqayyootiin geggeeffamuu kan jedhu irratti xiqqoo ishee dubbannee kadhanna. Irra deebi'een iddoo ammaa dubbisee dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaallaa. Dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taane. Waan
hundumaan immoo Waaqayyoon abbaa jennee waammanna. Namoonni baay'een amma Waaqayyoon akkatti waammatan hin beekan. Toora irratti Waaqayyoon waammatan isin beekan. Warri kaan yeroo rakkinaa duwwaa Waaqayyoon beeku. Warri kaan yeroo quufan duwwaa galataa Waaqayyoon beeku. Warri kaan yeroo beelan daara duwwaa Waaqayyoon beeku. Warri kaan immoo yeroo uffata gaggaarii uffata Waaqayyoon beeku. Waaqni keenya garuu abbaa yeroo hundumaati. Ameen, haleluuyaa. Amma hundi keessan ammatu ka'ee hundumti keessan firri keessan firachamaa kan isin qabdan guyyaa tokko duwwaadha. Gaafa maaliin? Gaafa gaddaati. Gaafa maatii isin jalaadu yookaan gaafa duutan akka waan isin dhageessanii reeffa keessan irra sagalu taananii hay gaaf furee koo hay gaaf akkasiin haadhoo koo asii jira naqattaa bultee ka'e utuu inni duudhe ta'ee immoo ilma hamatu malee waan godhaniif maa duute ganaa waasii godhaa jedhanii sobanii fakkaru. Garuu immoo hin sobu. Namni biyya lafaarraa amma jiraatu yeroo hundumaa waan nama ajaa'ibu amma waloo waaluuf yaa'u wal gargaaruuf yaa'u waloo waaluudhaaf yaa'u boolla keessatti biyyoo walitti dhidhiituudhaaf yaa'u yeroo nama waalan na yaada akka baalaala. Gaafa nama waalan iddoo waalchaaroo jettanii namni yeroo nama waaluuf amma wal gargaaru yeroo boollatti biyyoo dabbatan wal gargaaru nama dhaqee dhimmiin aftaa kennan maal oowwaal biyyoo dafee dafeetti nama tokko waa itti ka'u waloo waaluutti baay'ee saffisa nama aisoo dabatti deddeebisaadha. Itti deddeebisaadha guddaan itti deebisa xinnaan itti deebisa wallaalaan itti deebisa beekaan itti deebisa kanatti gad dhidhiitanii biyyootti gattumanii galu hinkkaa jedhanii dhagaarra kaa'u hinkkaa jedhanii simmintoo irra kaa'u hafuurri dhageenya isa gaafati nuti si owwaalu miti ameen jedha isa du'a garasitti jireenya kee jijjiiruudha abbaa dhugaan michuu dhugaan firri dhugaan galu isa gaafaati duutu boolla kee si baasuudha. Fira gadamu miti firri kee fira gadamu miti warri kaan immoo haala irratti hundaa'u waaqayyoo waaqessuun garuu haala irratti hundaa'u warri kaan yebban akkasiin akkas godha gadaa guyyaan naa dhufa gadaa yeroo naa ta'a yeroo akkasiin ka'ee waaqayyoo hojjedha sa'aatii akkasiin ka'ee waaqayyoo hojjedha waaqayyoo guyyaa kee irraa ka'e siin jedha jira har'a guyyaa kee siin jedha waaqayyoo har'a ka'e hin beellamini siin jedha waaqayyoo yoo duutee bulte immoo maal beeku yoo galgala duutee bulte tu waaqayyoo min hojjetin haftamoo maal godhu waaqayyoo akkasiin jedhu yeroo dhati hojjettutu amma siin jedha waaqayyo. Ameen, haleluuyaa. Teessee haala kee rakkaa'uu dandeessa. Teessee haala kee rakkaa'uu dandeessa. Teessee waa sagalee ofirratti funaanuu dandeessa. Teessee uumaa ofirra lakkaa'uu dandeessa. Ani ganaa kadhadhaa sooma abbasii galee ka'a. Ganaa yeroo akkasii jiraachuu dandeessa. Noo siin jedha waaqayyo yeroo kee irraa dammaqi siin jedha. Tokko kee dammaqi siin jedha waaqayyo. Wal qabaatii dammaqi siin jedha waaqayyo waliin jedha. Jira dammaqi siin jedha waaqayyo naani. Dammaqi siin jedha waaqayyo gooftaan machaa. Guyyaan keerra sa'aatiin keerra hafuura qulqulluun geggeeffamte yoo taate boor kan nama biraati iftaan kan nama biraati waggaan dhuftu kan nama biraati torban dhuftu kan nama biraati harri kan keeti dammaqi siin jedha waaqayyo. Yaa nama gurra qabdu yaa nama lubbuu qabdu ani mucaan garaatti baadhaan ilaallatuun hin jiru ani jaarsa ta'eera nan ilaallatuun hin jiru ani mul'ata dargu nan ilaallatuun hin jiru ani raajii miti nan ilaallatuun hin jiru kan yeroo geera jedha waaqayyo kan yeroo geera yeroo waaqayyotti si argachuu barbaadu yeroo waaqayyo wanjootti sirraa jansuu barbaadu yeroo geera kai abbaan kee si waamaa jira si waamaa jira abbaan kee naa hojjedhu sin barbaadaa siin jedha. Ameen, haleluuyaa. Bara waajjirrillee xalayyaadhaan si waamuu qaanoftu bara wa xalayyaa meeqa waajjira gashattee namni si jala hawwatu ishee namni si jala hawwachuu didu bara namni baay'ee karaa adda addaatiin yeroo hojii barbaaddu qo'ii mari'annee sitti himnaaru inni waaqaaf lafa uume ambaasaadarri nagaa Yesuus. Haleluuyaa. Kottu hojii mana koo jira siin jechaa jira kottu nagaatu mana koo jira siin jechaa jira kottu eebbatu mana koo jira siin jechaa jira kaa lafa hirtanii dhaloonni ofirra gacceeftanii hirtan rafaa kan jirtan dadhabbii jireenya kan siwwatan kai siin jedha waaqayyo kai siin jedha waaqayyo kai nama ciiftu kanarraa siin jedha waaqayyo nabbeen laminarra guyyaa siin jedha waaqayyo nabbeen laminarra yeroo siin jedha waaqayyo warri beellama afan barana bara gerakkaa kan jettan warri kaan mucaa bee raawwadhee tajaajila warri kaan xinnoo booyee kee tajaajila warri kaan immoo bara akkasii kee tajaajila namgo yoomsin ofii keessi goyoomsi siin jedha waaqayyo kai guyyaanarraa naa hojjedhu guyyaanarraa kai hojii si jalaa hafeera kai hojii si jalaa hafeera nama midhaan bishaan haamu waaqayyo nu agarsiisa midhaan bishaan kana
Maali? Hiriira